Ayyaa iyyummaa waan iyyummaan nu goone hin jiru. Dhugaa rabbii iyyummaan tuni wanta nu goone hin jiru jechuudha. Akkuma argaa jirtanii kun shutaa sanitti fakkaatina. Bofa mana bofaa keessa hojjetti. Dhugaa rabbii jechuudha. Wayyoo haadhatoo ani kanam kan akkatti qabadhu geessiti iji waanuu argee irreebni hin qabu. Garuu rakkinni waan baay'ee nama gooti. Hiyyummaa waan baay'ee nama gooti. Ayyaa iyyummaa biyya keenyaa dhugaa rabbii wanni isheen nu goone hin jiru. Raammas nu eessisuu eegalqabde. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu ani nagaa kootii galata waaqayyo isinillee baga nagaa taatan baga naa jiraattan isin jecha egaa hordoftoota kiyya kan warroonni chaanaala kiyya faaraa taatan immoo sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a wartaa jirtas galatoomaa ulfaadha. Egaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti argitanii viidiyoo kana irraa hin balleesse kiraaritti irra jira jechuudha sababa saniif irraa balleechee irratti haasa'aa jira. Dhugaa dubbachuuf seenaa obboleettii keenya kana baay'ee waan garaa nama nyaatudha. Obboleettiin kun jaaladheeti miti hojii dhabee tananiin haadha koo waan jalaa dhukkubuu fi hojii dhabee mana bofaa keessa hojjedha jette dhugaa rabbii jechuudha. Baay'ee tokko hojiin hin jiru hojiin tuffadhu jedhee hojiin xiqqabu jedhee tanaan kana keessa hojjedha jette. Dhugaa dubbachuuf dubartiin kun dhiira jennaadha dhugaa rabbii baqa ani osuma ta'e animti osoo waan fa'e hojii dhiise waan fa'e dhabame kanan hojjedha. Garuu namni nima cinqamteetuma hojjette mee rakkinni kaa waan sin goone hin jiru rakkinni biyya ormaa akkasuma immoo haadha ishee jalaa dhukkuba haadha kiyya nalaa dhukkuba haadha kiyya yaalchifadha jedhee tanani mana keenya keessa hojjedha malee jaaladheetii miti akka haramas ta'e nan beeka jettee dubbattee jirti jechuudha. Laayivii irratti illee warroon dhageechan hedduutti akka na gaddisiisee dhugaa rabbii jechuudha. Wanta iyyummaan kuni wanta nuun goone hin qabu iyyummaan wanta isheen nuun goone hin qabu mana raammoo keessa hojjetti dhugaa dubbachuu jechuudha. Hedduutti akka nama gaddisiisa. Garuu raammoon kun yaa'u hin ciniinuu jechuus dandeechanii yaa'u wannaa kee hadhaasan keessaa baasanii jiru akkas jedhan hadhaa keessaa baafame jedhanii gaafa hadhaa sun keessaa baafame immoo raammoo sun nama ciniinuu ciniinsuu hedduu hin danda'u jechuudha. Sababa saniif malee osoo akka kaanii ta'e gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf walumaa galatti rakkinatu obboleettii keenya kana mana raammoo keessa ishee hojjisiisa malee jaalatteeti miti warri fakkeenya ijoolleen maaliif as keessa hojjettaa maalidhaa haraamidhaa akkasii jettaniin jechuudha. Namni seenaa ishee dhaggeeffattanii ani hin beeku dhugaa rabbii immaan dhiiga nama wajjisa wanti isheen akka cankamtee hojjettuuf jechuudha. Maaliif akkuma isin jedhe haadha kiyya na jalaa dhukkuba haadha kiyya yaalchifadha hin taa'u jedhee tanan dalagaan hin jiru jedhee tanan jettee Saudi Arabiyaa keessa hojjetti mucayyoon kun jechuudha kan hojjettu Saudi Arabiyaa keessa garuu dalagaan hin jiru jedhee tanan waan godhu dhabee haadha kiyya na dhukkuba sababa saniifan mana kana hojii keessa hojjechuu jalqabe malee jaaladheeti miti jettee himtee jirti jechuudha. Ishee dhugaadha kaa maaliif rakkinni wanta singoon hin qabdu iyyummaa wanni singoon hin qabdu dhoqqee namaa harta dhoqqee namaa yoo isin jedhu qushashaa daa'imaa udaan daa'imaa xaradda waa hedduu goota shinti beetii gandaa dhitti wanna hedduu goota waan isaan harkaan hin qabne waa isaan xeeffatan nutu xaragee hara jechuudha. Maaliif of jijjiirraa akkasuma hiyyummaa biyya keenyatti. Kanaaf malee osoo wookin quufnee osoo akka biyya arabaa kana biyyi teenyas taatee of geechee hundumtuu wal fakkaatee qabaatee ta'e maal gochaa biyyaa baana maal gochaa biyya ormaatti dararamna maal gochaa mana raammoo jenna ijoollee baay'eedha warroonni akkana keessa hojjetan kana jechuudha. Ababoo waaqayyo obsa isiniif haa kennu waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu akkuma jabaattan kanatti akkuma onneen keessan akkuma jabaate kanatti rabbi isin haa kennu. Dhugaa rabbi hedduutu akka mucayyoon kun nan dinqisiifadhalleedha. Maaliif nama jabduudha dhugaa dubbachuuf nama jabdu nama baay'ee jabduudha. Kan akkaatti mana kana keessa hojjettu jechuudha. Namaatti hin hojjetu dhugaa dubbachuudhaaf maaliif hin hojjetu waan miiliyoona dosii kaffalla jedhanii mana kana keessa hojjetu. Ani argeetu iyyuu hirribni hin qabu dhugaa rabbi. Isheen garuu harkaa qabdee akkasitti hojjette jechuudha. Dhiira dhugaa rabbi dubartiin tun min jechuudha. Obboleettiin keenya kun dhiira dhugaa. Maaliif wanna kaayyummaadha of hin jijjiiraa akkuma isin jedhe ka haadha isheen biyyifadha jetteeti wanti isheen kana keessa dalagaa jirtu malee jaalatteeti miti jechuudha. Kanaaf wanna tokko gaafa namni tokko godhu jaalatteeti miti jechuudha. Jaalatteeti miti kan hojjettu isheen jechuudha. Har'a hoo hiyyummaa mata nammoo wadhaa haadha kiyya fayyifadhaa jetteeti malee jechuudha. Jireenyi biyya ormaa waan baay'ee qabdi bu'aa baay'ee qabdi garuu namoota hin beeknetti akka waan birrii ala teechee biyya alaati haranii birrii biyyatti arganitti fakkaata hin jiru sun
keessaayyuu rabboon akka birrii jaalatu namoota hundatu beeka. Hundumti keessanii hin beektan rabboon akka birrii sirriitti jaalatu. Anas nan beeka bareechee atas hin beekta bareechitee maaliif gaafa mee soddomni ga'u gaafa damoosni kee ga'u akka isaan sitti ta'an hin beektani namoonni birrii harkatti kennu garaa nyaattee daa'imaa fi birrii isaanii hedduutu akka jaalatu isaan jechuudha. Kanaaf waaquma sodaaf nu kennu malee silaa nuuf nu kennu barbaadan akkamatti tola hojjechuuf barbaadan silaa jechuudha. Garuu xiqqishuma sodaatanii bakka irra caala seeruma sodaatan malee isaan akka wannaati seeruma kana sodaa seeruun dhiisu jedhaniiti malee dhugaa rabbee namuma hin beeku ani garuu. Innaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Kanaaf obboleettiin keenya kuni kana keessa hojjetti. Maaliif namni obsa qabus wayitti bahaa ishiin obsa qabaatteeti waa hunda dabarsiteeti waa hunda agarteeti kan ammas keessa hojjechaa jirtu malee jaalatteeti miti akkuma isiniin jedhe namni waa jaalatee yookiin wanta kana keessa hojjetu hin jiru garuu giddiidha giddiin biyya ormaa waan si goone hin qabdu teechee mana kiraa namaa kaffaluurra immoo kanumaa hojjechuu ishiidha wayyaa ishiin tuni ala hojjetti akka jettutti ala hojjetti ala barraachuudha sababa saniif dalagaan immoo hin jiru sinigaltee hin jiru jechuudha. Innaa kanaaf ijoolleen warra karaa ijoollee baay'eedha ijoollee argeera. Ijoollee shamarraniit illee hin jirani ijoolleen dhiiraa baay'eedha ibsiri ijoolleen dhiiraa jechuudha. Innaa kanaaf kana keessa hojjetan malee jaalataniiti nuti wanni biyya ormaa gaafa si ga'u immoo waan ati irra hojjettu san hin beektu. Akkasuma kan mana keessa jiru sin jira ijoolleen mana keessaa qaban sin jiru ijoollee mana keessattuu sishinti beetiidha qabu wanti akkasii sun keessa jiru illee hin jiru. Waan baay'eetu jira biyya ormaa kana keessatti guyyaa takka namni ani gammachuma argadheen beeka ani dasitanya argadheen beeka akka biyya kiyyaatti jiraadha akka maatii kiyyaatti jiraadha jettan hin jirtani hin jirtu abadan hundumti keenya cinqabnee waa hedduu obsinee osoo nama ijoollee laayivii akka nama osoo laayivii dabarsuu deemu akka nama laayivii hin dabarsineetti akka nama jaalachuun beennetti mataa qaqqabannee hojjenne jechuudha waa hunduma isaa jechuudha beektani ijoollee shamarran biyya arabaa shaamada kan jennuun isa kana waa hunda obsineetti ofii keenyaa bifa fidnee nama bareechine ofii keenyaa ifnee ofii keenyaa dhumnee nama immoo ifaa taanafi isinii galee maaliif nama biraa osoo hin taane obboleetti keetii obboleessa keetii abbaa keetii haadha keetiin taataa bar nama biraa dhiisti jechuudha. Mee nama wata biraa yoo dhiisi isaaniifuu shaamaa taata isaaniifuu warqii taata. Nuti shamarran biyya arabaa warqiidha gaafa jedhan soba jedha namni gariin dhugaadha. Nuti warqiidha. Nuti obsa qabeettiidha waa hunda dandeessudha shamarri biyya arabaa jechuudha. Maaliif warqiin bu'aa bayii hedduu keessa darbee gubaa meeqa keessa darbee calaqqisummaa isaa sana akkasitti qabatee ta'a. Nutis akkasan jechuudha. Gubaa meeqa keessa siqaayii meeqa keessa argine dabarree jechuudha. Iddoo kana geenye jechuudha. Sinigalee akkasitti kan bakka kana yookiin geessu waa hundumaa kan bakka guddaa ga'uu dandeessu qormaata sitti dhufee akkasumas immoo waan sitti dhufu hunda dandamattee akka warqii seet keessa darbuu qabda jechuudha. Warqiin amma ibidda meeqa keessa gubatee booddeetti gatii olaanaadhaan gurguramaa jechuudha. Sinigalee kanaaf nutis akkas shamarran biyya arabaallee akka warqii san jechuudha. Innaa gatii keessan gadi hin buusina miizanarra gadi hin buusina. Si warqiidha waan ta'eef shamarri biyya arabaa warqiidha daayimendiidha shaamaadha garabbe abbaan feete si haa jaalattu abbaan feete si haa dhiistu ati yoomillee warqiidha nuti ijoolleen biyya arabaa yeroo hundumaa warqiidha. Innaa akkasii isiniin jedha hordoftoota kooyi kanaaf hojiin kamiyyuu obsa nama barbaachisa. Akkasuma immoo jaalataniiti miti waan kana keessa kan hojjetanii obsaa isiniin jedha obboleetti keenya illee waaqayyoon hojii siif haa banu dhugaa rabbi ani yaa'u garuu dhiira obboleettiin keenya kun baay'ee nama garrameedha maaliif nama obsa qabeetti fi nama gara jabeettidha dhugaa rabbi baay'ee bakka cimteetuma hojjette jechuudha malee osoo naati iyyuu hojjedhu dhugaa rabbi na akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa akkasuma warroon chaanal kiyyaa faaraa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'a warra ta'aa jirtas galatuumaan faadhaa yaadaa fi qeeqaba qabaattan immoo komentii itti barreessuun dagatinaa isin jedha isin jaalladhaa isin kabajaa hanga viidiyoo biraatii walitti deemnutti ka viidiyoo kanaa hundi keessanuu turtii gaarii isin jedha akkasuma laayikii sheerinaa godhaa dhugaa rabbi viidiyoo kiyya deebaa hin jiru isiniin jedha hordoftoota kiyyaa baay'ee isiniin jaalladha.